Ashama harkafuun kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himnaa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Qabsaa Oromoo fi manguddoon beekamaa keessumaa sirna fiudaalaa mormuudhaan lafti kan qonnaan bulaati jechuudhaan yeroo hedduu kan qabsaa turee fi kan itti milkaa'ee obbo Asfaw Zagayyee du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Sanaan wal qabatees dhaabbilee siyaasaa fi hooggantoonni mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiran gaddatti dhagahamee ibsataa jiru. Du'aan addunyaarraa godaanuu qabsaa fi manguddoo Oromoo obbo Zagayyee Asfaw Abdii irratti addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Addi bilisummaa Oromoo du'aan addunyaarraa godaanuu qabsaa fi hayyuu siyaasaa obbo Zagayyee Asfaw Abdii irratti gadda guddaa natti dhagaame ibsachaa obbo Zagayyeen bara 1942tti giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Walmaraatti abbaa isaanii obbo Asfaw Abdii fi haadha isaanii aadde Buzunash Daadhii irraa dhalatanii jedha. Yeroo ijoollummaa isaanii irraa eegalee dhiibbaa fi dhiittaa sirna nugusa yeroo sanaa waan argaa fi dhagaa guddatanii fi haala jireenya qonnaan bultootaa fi rakkoo uummata bal'aa mudate hubachuun haalli ture akka falmaa haqaa gaggeessaa turanii fi akka irratti hirmaataa turan quban qabaa jedha ABO'n. Barnoota isaanii sadarkaa olaanaatti digirii jalqabaa seeraan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa itti aansuun Yuunivarsiitii Wiskoon Maadsan irraa digirii olaanaa fudhataniiru. Seerumaan jechuudha. Yeroo barnoota isaanii keessatti sochii barattootaa falmii siyaasaa fi yaada jijjiiramaa keessatti hirmaachuun ilaalcha isaanii gara jijjiirama bu'uuraa irratti xiyyeeffatu cimsaniiru. Bara 1974 booda jijjiirama mootummaa keessatti qooda fudhachuun labsii lafa mootummaa bara 1975tti lafti qonnaan bultootaaf yookaan afaan Ingiliffaan Land to the Tiller jedhu diriirsuu keessatti nama shoora taphataa baheedha jedha ibsi ABO'n baase. Labsichi sirna gabbarummaa diiguun qonnaan bultootaaf mirgi isaanii deebifamee akka kennamuuf seenaa Itoophiyaa keessatti jijjiirama guddaa nama fidanidha. Sirna mootummaa Abbaa Irree Dargii keessatti dura ministeera qonnaa itti aansuun ministeera haqaa ta'anii hojjetaniiru. Garuu ilaalcha isaanii bilisaa fi deeggarsa isaan mirga Oromootiif qaban irraa kan ka'e mootummaa Abbaa Irree yeroo sanaa waliin walitti bu'insa keessa seenaa akka turanidha. Galmee seenaa isaanii irraa kan himatamu. Bara 1980 keessa hidhamuun mana hidhaa beekamaa Alam Baqqaany jedhamu keessatti waggaa 11f dararama hamaa keessa akka turanidha kan dhagahame. Bara 1991 booda yeroo mootummaan ce'umsaa keessatti miseensa ABO ta'anii dhaaba bakka bu'uun ministeera qonnaa ta'anii tajaajilaniiru. Yeroo ABO'n mootummaa keessaa ba'e isaanis yeroo biyya hambaatti baqatanii booda gara biyyaatti deebi'an. Bara 1995 booda siyaasa irraa of qusachuun dhaabbata miti mootummaa Hundee jedhamu Oromoo Grassroots Development Initiative ijaaruun hojii misoomaa fi hawaasummaa irratti xiyyeeffachuun qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota humneessuu, mirga dubartootaa barsiisuu fi eegumsa naannoo akkasumas mirga ijoollee fi dargaggootaa irratti bal'inaan Oromiyaa keessatti akka hojjetaa turan ABO'n ibseera. Dhumarrattis du'aan boqotuu obbo Zagayyee Asfaw Abdii ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo gaddatti dhagahamu ibsateera. Oduma kanaan wal qabatee hooggantoonni olaanoo mootummaa Itoophiyaa keessumaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiran du'aan boqotuu obbo Zagayyee Asfaw ilaalchisee gaddatti dhagahame ibsataniiru. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kantiibaa bulchiinsa magaalaa addaa Adaanech Abeebee akkasumas pireezidaantiin Itoophiyaa gaddatti dhagahame ibsatanii maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwaniiru. Finfinneetti hoteelli qulqullina misoomaa naannoo lageen Ifaale jedhame tokko qarshii 600 dabameera. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoteela intarnaashinaali Leopold jedhamu dhangala'aa xiraawaa gara lageenii fi qarqara lagaatti gad lakkisuun faalama naannoo geessisuu isaatiin qarshii 600 adabamuu beeksise. Akka qorannoon abbaa taayitaa eegumsa naannootiin mirkanaa'etti yoo ta'e fi dhaabbanni kun kutaa magaalaa Qeerqos aanaa tokko addatti naannoo Baambis jedhamutti dhangala'aa manboolii yookaan tiraasii gara lagaatti gadi lakkisuun faalama hammaataa geesseera. Hoteelichi kanaan dura tarkaanfii irratti fudhatamee ka ture yoo ta'u ammas irra deebi'ee gocha kana raawwachuu isaatiin adabbii dachaa akka adabamedha abbaan taayitichaa kan hime. Adabbii maallaqaa malees faalamichi akka dhaabbatuu fi rakkoon kun haala itti fufinsa qabuun akka furamuuf hoteelichi tajaajiloota kennu sirnaan fayyadamuu fi waan sirreessi jedhame sirreessuu akka qabudha kan dhaame. Dubbii
himaan waajjira pireezidaantii yeroo naannoo Tigraay hidhamuun dhaga'ame. Dubbii himaan waajjira pireezidaantii yeroo fi naannoo Tigraay obbo Gabruu Kaasahuun to'annoo jala oolfamuun dhaga'ameera. Hoogganaan pireesii naannichaa to'annoo jala kan oolan sanbata darbedha kan dhaga'ame. Qondaalli kuni buufata poolisii magaalaa Maqalee kutaa bulchiinsaa Haddina jedhamu keessatti kan hidhamee jiru ta'uudha. Kan to'annoo jala oolfames ajaja mana murtiin akka ta'e himame. Torban darbe keessa manni maree naannoo Tigraay durii erga diigamee waggaa jaha booda hojiitti deebifamuun walgahii taa'ee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin pireezidaantii naannichaa gochuun muuduu ibsee boodadha. Kaabineen naannichaa Dr. Dabratsiyooniin durfamu walgahii jalqabaa kan taa'e yoo ta'u, muummichi ministeeraa Abiy Ahmediin yeroon turtii aangoo isaanii kan dheereffameef Jeneraal Taaddasaa Warradaa immoo aangoo humnaan fudhataa jiru jechuun TPLF balaaleffateera. Hoogganaan pireesii naannichaa kun kan to'atamaniif sababa maxxansa miidiyaa hawaasaa isaaniin ta'uu poolisiin ibseera. Haa ta'u malee kan to'annoo jala oolfamaniif maxxansa miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii yookaan fuula bulchiinsa yeroo naannichaa irratti baheen ta'uu addan baane. Poolisiinis waa'ee qabiyyee qondaalli kun maxxanse jedhee waan himin qabu. Waa'ee hidha haaromsaa, waa'ee Sudaanii fi nageenya galaana diimaa irratti Ameerikaa waliin mari'anneerra jedha Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gorsaan olaanaa Ameerikaa kan dhimmoota Arabaa fi Afrikaa Maasaad Boolos marii gita isaanii sadarkaa waloo Itoophiyaa fi Ameerikaan dhiyeenya kanaan raawwatame irratti dhimmoota hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa, waraana Sudaan, nageenya galaana diimaa fi babal'ina investimentii Ameerikaa fi Itoophiyaa keessaa irratti marii bu'aa qabeessa gaggeessineerra jedhan. Mariin sun tuuta aangawoota Itoophiyaa, ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiin durfamuu fi qondaalota Ameerikaa gidduutti kan gaggeeffame yoo ta'u, Boolos ibsa isaaniin mariin sun bu'aa qabeessaa fi damee hedduu kan hammate ta'uudha kan kaasan. Akka aangawaan Ameerikaa kun jedhanitti gama lachuun dhimma laga Abbayyaa fi hidha haaromsaa irratti marii qajeelaa gaggeessineerra jedhan. Kunis dhimma piroojeektii Itoophiyaatiif furtuu haala siyaasa teessuma naannoo irraa maddu ta'e irratti Ameerikaan deebitee hirmaachuu ishee agarsiisaa jedhan. Yaadni kun kan ifoome erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsaa irratti wal dhabdee jiru kun dhimma dursa koo isa olaanaadha jedhanii booda yoo ta'u, walfalmii Itoophiyaa fi Masrii gidduu irratti gidduugaltummaa Ameerikaatiin durfamuu deebisanii jalqabuuf waadaa galanii turan. Tiraamp xalayaa ji'a Amajjii keessa pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii barreessaniin dhimma hidhichaa irratti walitti bu'iinsi waraanaa akka hin uumamne akeekkachiisanii waggoota hongee fi gogiinsitti dheeratu keessatti Masrii fi Sudaan bishaanitti fufinsa qabu gallakkisuu mirkaneessuuf, gama biraatiin immoo Itoophiyaan humna ibsaa akka maddisiistuu dandeessisuuf Ameerikaan deebitee akka hirmaattu dhiyeessanii ture. Piroojeektiin hidha haaromsaa xumuramuun isaa kan labsame yoo ta'u, Masriin garuu Ameerikaan kallattiin akka hirmaattu dhiibbaa dippiloomaasii gochaa turte. Masriin bara 2024 keessa mariirraa of qabuun Itoophiyaan waliigaltee seeraa fi teknikaa fudhachuu didde jechuun kan keekte yoo ta'u, Itoophiyaan garuu fulbaana 2025 keessa guutummaa guututti hidhicha eebbisiisuun ishee kan yaadatamu ture. Ajajaan humna addaa Sudaan loltoota lammiilee biyyoota biraaf waraana keessatti akka hirmaatanii fi filaa ture waraana humna addaa Sudaan keessaa adda ba'uu hime. Ajajaan olaanaa humna addaa Sudaan keessatti loltoota alagaa filee qopheessuun shoora guddaa akka taphate ka dubbatamu garee kana gadi dhiisuusaa gabaasni Sudaan Tribune qabatee bahee hima. Alii Risk kan maqaan isaa Al-Savana jedhamuun beekamu viidiyoo wixata darbe marsaariitii hawaasaa isaa irratti maxxanseen humna addaa Sudaan waliin qunnamtii qabu guutummaa guututti kutuu koo naa baraa jedheera. Murteewwan isaa kunis fedhii uummata Sudaan kabachiisuu fi nagaa deeggaruuf akka ta'edha kan himu. Al-Savanaan ammas garee waraana biroo kamittu akka makamne ibsullee gadhiisuun isaa kun ji'oota lamaan darban keessatti ajaja olaanaa humna addaa kan garichaa gadhiisee isa lammaffaadha. Bitootessa keessaa Meejar Jeneraal Al-Nuur Al-Qubaa garee kana gadhiisuun isaa gara waraana mootummaa Sudaanitti makamuusaa isinii gabaafnee turre. Shoora Al-Savanaan humna addaa biyyattii keessatti sadarkaa Birgaader Jeneraalummaan kan qabuu fi Baadaarfur keessatti nama dhiibbaa qabu jedhamuun kan beekamu. Al-Savanaan erga waraanni Eebila 15 bara 2023 jalqabee booda garee kanatti makame. Akka gabaasa Sudaan Tribune jedhutti inni loltoota alagaa gurmeessuu fi gara humna addaa biyyattiitti fiduu keessatti shoora olaanaa taphateera. Saudi Arabiyaan Iraan irratti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaaf dhaga'ameera. Saudi Arabiyaan wayita waraanni Iraan baha giddugaleessaa hundatti babal'atee ture dhoksaadhaan Iraan haleellaa akka turte Reuters aangawoota biyyoota lixaa fi Iraan irraa odeeffachuu gabaase. Kanaan dura Saudiin haleellaa akkanaa Iraan irratti raawwatte jedhamee himameen beeku. Amma garuu waraanni Iraan eegalee ji'a afuriif wayita deemaa jirutti mootummaan Saudii iccitiidhaan Iraan irratti raawwachaa akka ture yeroo jalqabaaf baramuusaa Reuters gabaasa qabateen
ilaalchiseen addeesseera. Kana jechuun Saawudiin haleellaa biyyi masaanuu ishee taate Iraan irratti raawwataa turte ofirraa qolachuu qofa osoo hin taane deebii kennaa akka turtedha kan agarsiisu. Aangawoonni lixaa lama Reuters wabeeffatee humni qilleensaa Saawudii bitootessa gara dhumaarraa eegalee haleellaa raawwataa tureera. Qondaalli tokko akka jedhutti Saawudiin wayita haleellaa diroonii Iraan irraa gara daangaa isheetti dhukaafamaa ture. Iraan haleellaa akka turte hime. Reuters xiyyeeffannaan haleellaa Saawudii eessa akka ture waan mirkaneeffateeruun qabu. Qondaalonni Saawudii Arabiyaa fi Iraanis dhimma kanarratti gaaffii Reuters dhiyeesseef deebiin kennine. Biyyoota baha giddu galeessaa keessaa Saawudii Arabiyaan hariiroo waraanaa cimaa Ameerikaa waliin qabdi. Humni waraanaa Ameerikaa eegumsa cimaa godhaafi. Garuu haleellaan Iraan eegumsa kana cabsee Saawudii miidhuu danda'eera. Erga Ameerikaa fi Israa'el guraandhala 28/2026 Iraan irratti haleellaa bananii booda Iraan karaa isheen ittiin haaloo baate keessaa inni ijoo tokko biyyoota galoo galaanaa buufanni humna waraanaa Ameerikaa keessa jiru haleeluudha. Egaa inni kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.